dhiifama naa godhaatoo maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Amantaan sun Oromummaadhaa ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an. Oromoon amantaan hundi keenya amantaa qabna. Wanti tokko nu godhu garuu Oromummaa keenya. Kanaaf dhimma tokkummaa Oromootiif bu'uura cimaa nama kaa'an gochaan nama agarsiisanidha. Kaayyoo sadan kan ammoo xiiqiidhaan amma dhumaatti dhaabbatanii raawwatan. Du'as baatan. Hundaa ol